viidiyoo tana muruudhaaf fakkeenyaaf amma maal goona jechuudha. Viidiyoo tana qaqqabna. Egaa qaqqabne booda kunoo sararri adiin kun akkatti viidiyoo tana irra nu bu'ee jira jechuudha. Saniifuu bakka tam tuqxan jechuudha. Bakka ispiliit jettona tuqxan. Ispiliit gaafa jettona tuqxan ispiliit booda jettona egaa tuqxan booda bifa kana adda ba'ee jira jechuudha. Viidiyoon gama kanaa fi gama kana taatee adda baate jirti. Okay. Amma gaa viidiyoo tana maal gootan jechuudha. Egaa kanatti adda baaftan booda gama kana yoo dhaamsuu barbaaddan ni dhaamsitan. Dileet booda jettona tuqnaan ni baddee jechuudha. Kuttee gartanii. Wow. Egaa badde gaa viidiyoo tana eessaa akka daganaa deebisee argachuu ni danda'a viidiyoo tana balleesse. Argachuu ni danda'a. Akkamitti argachuu danda'a? Kunoo sarara kana agartume. Sarara kana isiniin mul'ata jee nabdadha. Kunoo sarara kana laata. Akkanaa kana agartanii kanaan fuuxuwaa deebite gartanii akka tasaa dogongoraan faa yoo kadhaamsitan taate bifa kanaan deebittan. Bakka duraanitti deebisuu barbaannoo tadhaamte sanitti achi dabas akka gamanaa kana xubinaa jechuudha gara mirgaa jiru kana. Agartanii kana jechuudha. Ani gubbaa godhuudhaaf kana xubinaa. Ammallee booda sana dogongorree yoo bakka hin taane murree yoo amma fakkeenyaaf bakka hin taane murree yoo innee kaane maaliif deebifna jechuudha viidiyoo tana gamatti deebifna gama kanatti aanduu goona jechuudha. Argitanii baddee jirti jechuudha. Kutaa itti murrisan baddee jirti jechuudha. Itti muruudhaaf sarara kana itti geeffattan jechuudha. Akkuma sarara oloo kana agartanii sarara oloo kana agartanii kana itti geeffattan jechuudha. Kunoo sarara kana fakkeenyaaf asin muruu barbaanne asirra geeffanneemi saniifuu asirra viidiyoo tuqannaa jechuudha. Viidiyoo tuqannee asirra murachuu barbaanna gaafa inni fakkeenyaaf. Okay maal goone jechuudha. Achirra murachuu barbaanne ganaa hagadii kana ispiliitti booda jettuna tuqnaan jeemre ispiliitti booda jettuna tuqnaan murame jechuudha. Agartanii haquudhaafoo as dhuftanii dhuma dileetii tana tuquudha jechuudha. Dileet dhaame jechuudha. Deebisuuf haafoo dogongortanii dileet gootan as kanaan deebiftanii bakka malee yoo murtanii bifuma kanaan aanduu gootan jechuudha. Deebi'ee jira bakka duraanitti jechuusanii. Okay. Akkuma bal'inaan gaa viidiyoo dabre keessatti bal'inaan kaasaa turre jechuudha. Akka viidiyoo itti impoortii gootan viidiyoo istoorejii teessan irraa gara appilikeeshina kanaa impoortii gootanii san booda akkamitti viidiyoo impoortii gootan san akka itti teekstii itti dabaltan akkasumatti illee akka itti maal gootan jechuudha akka itti oodiyoo itti dabaltan muuziq yookaan saawundii itti dabaltan jechuudha bal'inaan viidiyoo dabre keessatti kaasnee akkuma turre jechuudha.